يجين بوتان أسلكوا أوروميان عندي بوتان ترى نفانون من سنة ستنا نبركسكوا من توارا اليوم من ست سنة نبركسكوا درس مالتنا زارينون يتولركوا من النوم توارا ونيت خطر نقاقر مالتنا وشو تتاورا وريسي قلت لهم نقاقروا عداو قصة تكمل كانوا بستكاركين قلت إني نقاقر أنكالي كانوا أوروميان مريتونا ينقلوا ينبرك زاري سوستن يامتون أنت ستة متنو أنت ستة متنو ولا توراو زنبان Dhaapu hin jarjarin duraan dursee assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatu. Lama darratti obboleessa kiyya obboleettii tiyya oduu hatattamaatiin qabadhee sii dhufe qaceellotti gurra keebanii na dhageeffadhu. Osoon oduu tiyyan eegalle dura ergamaa rabbii irratti sallallahu alayhi wasallam salawaata buusi. Eega ergamaa rabbii irratti salawaata buufte booda viidiyoo tana laayikii tuqii eegasii namootan jaalattuu fi saahibban kee hundaafuu ergi. Maali oduun hatattamaa taniin an qabadhee dhufe daawwataa kiyyaa fi daawwattuti. Inshaa Allah qaceellotti gurra bani na dhageeffadhu. Yoo rabbi fedhe baatiin nuti arra keessa jirru tuni baatii gartee Septembar guyyaa 18ti. Qaceello gurra bani dhageeffadhu. Baatiin nuti arra keessa jirru tuni baatii Septembar guyyaa 18ti. Baatii kurnaffaa baatii seelaffaa keessa jirra amma baatii kurnaffaa guyyaa 11 irratti intarneeta wanni ja'amu guutuun isaa addunyaarraa ni dhaabbata. Nama dawwaluu hin dandeessu, online seentee viidiyoo ilaaluu hin dandeessu, TikTok seentee ilaaluu hin dandeessu, wannuma takka taate ilaaluu dandeessu hin jiru jechuudha. Maali sababni internetni dhaabbatuufo? Sababaa isaan interneeta kana dhaabaniif takka takkattiin si himaa dhageeffadhu obboleessa kiyya. Hirrifatin hin baaragin. Qaceello gurra banii dhageeffadhu. Tokkoffaa irratti sababaa aduun ifa isii guddachuu ifni aduu guddachuutii siin ja'an. Yookaanuu ifa aduurraa faca'u kanaatu guddata sababaa kanaaf internetni dhaabbachuu deemaa siin ja'an. Ammoo sababaan sababa kanaa miti. Iccitii isaan kana keessa dhoysaniitu jira gurra keebanii qaceello na dhageeffadhu obboleessa kiyya. Interneeta eega dhaaban booda eega internetni dhaabbate booda holograaf waan ja'aniiniitu jira. Holograaf jechuun waan gartee qilleensa kana keessatti bakka isaan irraa as baasanatin beeytu bineensi wayii guddaan tokko as baha. Bineensi kuni Dajjaal ja'aniin isaan dajjaaliitu as bahaa ja'an. Holograafiidhaan godhanii beeki. Holograafii jechuun 3D viidiyoo jechuudha. Bakka irraa isaan itti godhan nan gaafatinan. 3D viidiyoo anumaa kanas anamma 3D fayyadamee an habba shankataa'ee waliinaa soo godhuun hin danda'a. Anummaan kun akkas jechuudha. Akkasii galuufiin dubbii dheeressaa jira. Dubaan akkamsaa sheejjaa biritti dajjaal waan ja'amutti hin amanu. Maaliif ittiin amannee jechuun kee hafan qabu. Viidiyoo YouTube irratti guutuu waraabeetiin jira. Dhayixee ilaaluu dandeessa. Gabaabseetiin ammas hima waan inni ittiin amanneef. Takkaffaa Qur'aanni Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa waa'ee dajjaal irraa guyya tokko akka gartee dogoggoraatti illee irra hin baane. Dajjaal jee maqaalee irra hin baane. Qur'aana keessatti yawma ya'ti ba'du aayaati rabbi kan isaan dajjaalitti hiikan kuni aduun bakka dhiiteen bahuu jechuudha malee dajjaalee miti. Gurra keebanii dhageeffadhu. Hadiisawwan dajjaal gartee ni dhufa jedhu ifiifuu mataa isaatiif wal dhaba tokko dheeraa ja'a tokko gabaabaa ja'a tokko ija mirgaa dhaamaa ja'a tokko ija bitaa dhaamaadha ja'a wal khilaafa. Qur'aanaa fi hadiisni yeroo tokko waliin khilaafne ergamaan rabbii maal ja'a? Uutiitu qur'aana wa mithlahu ja'a. Qur'aanaa fi fakkaataa isaatiin kan namee ja'a sallallahu alaihi wasallam. Okay. Namicha dajjaal ja'amu kana gaafa gabbaasan holograaf fayyadamanii jechuu akka ummanni rabbitti kafuruuf waan kana godhuu deeman if duratti arguuf jiraatan internetni kun hoo ilaa hangam takkaaf dhaama ilaa hangam takkaaf hin jiraanne jennaan akka isaan ja'anitti saa 48 ni dhabamaa ja'an baatii kurnaffaa guyyaa 11ffaa irratti qawanni kun ta'uu jiraatu oduulee addunyaa deemee ilaali. Awwaan addunyaan itti deemaa jirtu waan addunyaan
الرجع هاجر توجي وانين ديمو الجروفين information هاريسني فدا أكبران نمفرتنا أنا قرتي إفدورا واراجيتي متخانين وابيخ وهم ظاهر جرور راين قرتي إسني فدا جرا جتشو وهم لا فجر إنترنت خيسا سنتني لالو دنديسا هولوغرافي جتشو مال جتشو إتني لالو دنديسا ولي قال لي تناف داوتو تافور دفتو تخي وصو قويا إنترنتني جرو وصو إنترنتني الرجرو ماتي خيدا ولي دبسي ورا قرتي سلا دبسو فيتو هند دبسي والقبا قبادوني اتحاسي يادا بي غنادا بوستا ولي بريسنا كغافا دوريتي ان شاء الله انترنت نمو هقم تكاف دابتا جان سافر تمي سديتي في جان ميبي تودن دي سافر تمي سديت امو باتيلي داف تودن دها اما تون هدوف تودن دها اما تقودن تودن دها الله اعلم تناف ifqop eisa please namu dhifama walii godha ani gartee hunda keessan dhifama isinii godheetiin jira warra na arrabsee fi khawwaan fedhan anjees dhifama walii godha tanaaf nihayatul aalam dhuma addunyaarra dhufaa jirra obboleeyyan akkasinnaa quba qabaadhaa information jala deemaa ammoo maatii teessaniif dawwalaa itti haasawaa osoo intarneetni jiru ummaa teessan ta'e isin yaaddee jira ummaan ta'e yoo addunyaarra jiraatte ummaa ta'e dawwaliitti wajji haasa'i أبانك يو جراتي دولي وجهاسي يون جراتين أمو ربي جنة سي هاكانا نيسو هاكانا متين سر راقباب بدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليان كيتير شير قولي أكيسان الرافة يدمني